Yaa hordoftoota Yeniitii keedaa kam jirtu torbeen gaarii akka ture ni amanna. Torbee keessan darbee keessatti ispoortii hojjettanii torbee kanas ispoortii hojjechuuf akka qophooftan gamanumaan akka qophooftan ni abdanna. Egaan qophii keenyarraa hordofuudhaaf sabiskiraayib gochuun ilaaluunis ni danda'ama. Sabiskiraayib gootanii laayik gootanii yaada qabdan nuu kennuun fedha keessan haa ta'u jecha. Egaa Yeniitii keedii yeroo jalqabaatiif yuutuubii kanarratti ispoortii barsiisuudhaaf qophii isaa xumuree isin bira ga'u eega jalqabee tureera. Kanaaf Yeniitii keedii sabiskiraayib godhaa, waliin barannaa, waliin hojjannaa, waliin guddannaa jedha. Kiikiin kun baandii tooriyaa chaagii yookaan tooriyaa chaagii gara duubaatti kan galagalee dhiinnu jedhama. Tooriyaa chaagiin yookaan rukuttaan dudduubaan koomeetiin dhiinnu kun yeroo hundumaa gara duubaarra kan naannofnu. Yeroo hundumaa garuu kan qaama keenya utuu hin hifatin ispoortii kamiyyuu dalaguu hin qabnu. Gara dudduubaarradha tarniin kun kan naanna'amu. Tarnii dudduubarra naanna'amu kun tooriyaa chaagii koomeedhaan kan dhiitamu tooriyaa chaagii jedhama. Kiikiin itti aanu kun immoo waalleek jedhama. Miila tokkoon kan hojjennudha. Kiikii kana waalleek kan jedhamu kana hojjechuu fi dursa miilli keenya miila inni hin hojjenne dura ka'uu qaba. Miila inni hin hojjenne dura eega qilleensarra oole yookaan dura eega ka'ee miilli inni lafa ture ariitii isa jalqaba ka'ee dursee jalqaba miila ka'ee dursee ariitiidhaan kan hojjetamudha. Waalleek jedhama. Ibsa kana caalu waalleek irratti sagantaa itti aanu irratti isinii hojjenna. Kun garuu salphaatti haayilaayitii isaadha kan agarsiisu. Waalleekiin miila tokkoonidha kan hojjetamu. Miila isa jalqaba miilli ofirra galagaluuf miilli hin hojjenne dura ka'uu qaba jechuudha kiikii kana. Inni eega ka'ee jedhee miilli lafa ture ariitiidhaan miila jalqaba ka'e dursuu qaba jechuudha.